keenya ollaadha malee way biyya keenya Itoophiyaa jechuun Tigraay Gondarii handhuura Oromiyaa miti Shaggarii Itoophiyaa haadha koo jechuun nurraa daangaa biyya sanaa dura bara biyya nan biraatiin kiyya jechuun sun kaanyi guddaadha haa hubannu. Oromiyaa biyyuun dajaaltu Itoophiyaa jechuun maal waamtu jireenya hundumaa nu yoomuu dinnee siniin bulchinaa keessaan falminee biyya keenyarraatti nu hibbaan biyyaa maa bulcha lagaan Oromiyaa Oromoo dhiiga koo gorfannaa reegit jalaan deemnu biyya qabna biyya boontuu dhugaa Oromiyaa kan waa mara qabdu jiituu biyyaa. Keessatti beeknaa Itoophiyaa Oromiyaa biyyuun dajaaltu maqaa ollaatii maan waamtu nu biyyi keenya Oromiyaa keessatti beeknaa Itoophiyaa Oromiyaa biyyuun dajaaltu Itoophiyaa jechuun maan waamtu Kenya ollaadha malee way biyya keenya Itoophiyaa jechuun Tigraay Gondarii handhuura Oromiyaa miti Shaggarii Itoophiyaa haadha koo jechuun nurraa daangaa biyya sanaa dura bara biyya nan biraatiin kiyya jechuun sun kaanyi guddaadha